dhufe. Afal waduh saya begitu anjau kapsi tu udah kubilla udah tapi nah Egas kubin seberapa syadda kabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khadura dufu. Khadura dufu. Ilaanka konferensiin geessutti sa'a tanaan oofa. Inshallah sa'a sadii gad deebisee ilaanka konferensiin dabartu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umurayaan irraa inuma har'aan tana sirraa bane ganamaan dhufte magan har'a sirraa banamte haa gooloon ijarraa si kaate amma dhufte magan amma dhufte sagantaa maali gootanii jetti bar hay edafa hay sagantaan maaluma jettiinuma hay barreeffadha Khalifaa Shaadalii eda inuma sanali Khalifaa Shaadaliitii fi tasii wanta seenaatii barbaadaa jaa inuma alaqaalameen kutaa keessaa feer hay ajaa'iba foddaan baanii kutan mukaramellaa bitachuu kutan hanka isaan geessu jaanii ayyoo kana gaan dhuftan dhiyaadha barreeffadha qabxii afuraffaati Hamzaa wal qabsiiftuu qabxii sadaffaa ida laallee takkaffaaf lammaffaa halgadda laallee arra qabxii afuraffaa shanaffaa jahaffaa itti fufu barreeffadha akkasuma kan namni warri amma dhuftan daddafaa barreeffadha Hamzaa wal qabsiiftuu hin jennu Buraa Misbaa maal irrattiin uuttiidha eeysatti deette tokkoo fi takka eeysatti nidaame meenaa barreessite fi bikkaanti ida'u nagee wallaahi biiftuu nuure Hamzaan kun maqaa namaati akkasi beeytaami buraan Hamzaan maal akka ta'e sagantaa kana duraa viidiyoo laali ni hubattachirra Hamzaan kun maal akka ta'e maqaa namaatii miti maal akka ta'e viidiyoo kana dura dabre lamaa si dabree jira lameen laali ni hubattachirra eegaa deebisaa barattoonni kiyya asiif deemta Hamzaa akkanaaf deemtaan isaati Hamzaa maqaa namaatii miti Hamzaa maqaa wayiiti dhaabbatee jira Hamzaan kana kunoo akkaati barbaaddutti si barreeffamee jira akkana feeta Hamzaa jechuun waan kana Hamzaa kunoo aati barbaaddu si barreeffame garuu as keessatti Hamzaa wal qabsiiftuu hin jennu seera barreeffama qubee afaan Oromoo keessatti wanni akkanaa hin jiru kanaafuu yoo waa'ee qubeetis si dhabdee hubachuu feete peejuma tana jala seeni barnoota qubee afaan Oromoo
Usmaa'il Ali Shoojii barbaadi. Takka takkatti seerri sii dhufaa. Egaa nama haariyaansaa Burhaan akkasii amma seera barreeffama qubee afaan Oromoo hin jiru. Seera barreeffama qubee afaan Arabaa jira. Kanaafuu dubbachiiftuun takkittiin itti jettu maal akka ta'e yoo dheere qubeen lama dhufte maal jechuudha maal qubee afaan Oromoo irraa laalladhu galatoon. Amma barnoonni keenya kan qubee afaan Arabaati. Inshaallah yoo qubee afaan Arabaatti siin galin barreeffama sagantaa amma dura dabree laali hayyee barreeffadha. Hamza wal qabsiiftuu boodaan wal qabsiiftuu Hamza wal qabsiiftuu maqaasiiti. Hamza wal qabsiiftuu yoo jenne ibsa maqaatta. Kanaafuu Hamzaan waan biraati wal qabsiistuun waan biraati maqaa walitti deebi'a. Hamza wal qabsiiftuu boodaan qubeen laam dhufe yookaan hormaadhaa dhufte yoo jennee dhaltuudha. Dhufe eegas qubeen sadaffaa shaddaa qabaatte. Hamzaan wal qabsiistuu tokkoffaa jira. Lammaffaa irratti qubee laamii dhufe. Sadaffaa qubee shaddaa qabduu jira ta biraa. Hogguus laam sukunaa hin qabdu. Yeroo san laam sukunaan qabdu. Hin qabdu. Laam sukunaa gubbatti hin barreessin. Hamzaan wal qabsiistuu Hamzatu wasli ni qabdi. Wasli qabda. Wal qabsiistuu qabdi. Hamza wal qabsiiftuu gubbaarra jira. Aliif gubbaarra. Qubeen laam sukunaan qabdu. Hogguusan qubeen laam hin dubbifamtu. Qubeen laam hin dubbifamtu. Irra utaalla. Hamza wal qabsiistuun gubbaasan akkuma duraan hogguu laam sukunaa duraan dhufte fataa taatutti ammallee fataa goonee dubbisna. Garuu laam sukunaa hin qabdu. Duraan yoo laam sukunaa qabaatte Hamzaa wal qabsiistuu gubbaarraan fataa gooneeti sukunaa irraa haayna jenne. Garuu tan durumaanuu sukunaan qabnee dhufe laam. Qubeen isii boodaan jirtu shadda qabdi. Wanni goonu Hamzaa wal qabsiistuu gubbaarratti jirtu san Hamzatul wasl tajennu san fataa gooneeti eegasiin laam osoo hin dubbisne irra utaallee qubee shaddaa qabdu san dubbisna. Fakkeenya niin barreessaa kana barreeffadha. Ajaja kana barreeffadha. Egaa seerri kunis amma waniin akkana jeef bakka isaatti seera isaa laalla. Laamul shamsiyyaa laamul qamariyyaa. Laamul qamariyyaa maal jechuudha? Sababni maali? Laamul shamsiyyaa maali? Laamul qamariyyaanoo maali? Inshaallah qubee 28 qabnaa 28 14 adda hiramteeti kan hogguu alif Hamzatul wasl qabduu fi laam lammaffaa dhufte sadaffaa irratti qubeensa yoo dhufte shaddaa qabaatti. Maaliif akkasii laalla? Ammaaf dhaamsuma bichaa laalla. Amma wanni irra jiru waa'ee dhimma laama osoo hin ta'in dhimma Hamzatul wasl irra jira. Hamzaa wal qabsiistuu Hamzaa wal qabsiistuu kan wani jennuuf isii tanaatu yoo fataa taate alif kanaa fi qubee itti aantu wal qabsiifti. Yoo kisraa taates akkasi. Yoo dummaa taates akkasi. Yoo sukunaan gubbaa jiraatte alif hin jirtu qubee biraati wal qabsiifti. Arra laalla. Kan eega laalle booda qabxii shanaffaarra laalla. Amma qabxii afuraffaarra jira. Hamzaa wal qabsiiftuu qabxii afuraffaarra jira. Barreeffatanii yoo barreeffattan
Khalifaa Shaazalii hoo ana maarkara lama qaba tokko fudhadhu. Anuu qalamni kun katabuu dideetiin kana tolchedde. Kun katabuu dideetiin kana tolchedde. Kanaafuu kanaan barreesseetiin gisee hundume kana itti qaba. Ayyee eegaa warri amma dhuftan Umurayyaa maal jette? Barreeffamni ni mul'ata. Yoon akkana godhee daranaa kutaa. Ni mul'ata moo mul'atu? Tayyaalbo. In argamaa mati. In argamaa mooti. Yeen. Eeyyeen jaaniin kaa eegasiisa. Aayaa. Aboo tabiiqa. Kana jaarsa wayyaa. Gudii falal gana. Wayne. Afaan Amaaraatti. Ayyeenya gartan. Meebo warri reefuun barreeffatiin viidiyoo irraa haaree barreeffatanii bakkumatti dhaqqabdan irraa hordofaa. Dabtara wali kannuun nurti jirti nu bira. Isin bira dabtara wali kannuun hin jirtuumi. Ay warri irraa horru jedhiiti yooda. Ayyee akkana Ar-Rahmaan jennee barreessinaa. Ar-Rahmaan. Ayyee ammaaf laam hin dubbisnu. Hamzatul wasilii jira aliif gubbaa. Isiin tun fata moo kisra moo maalii dummaa jennee addaan hin qoonu. Sababni laami boodaan dhufeera. Amma aliifii fi laam. Aliif tuniif laam suknaa qabduufi kun maalitti aanee dhufa maqaa araba akka arabaatti article definite article and undefinite article jaanii jira ingiliffatti. Waan beekamu tokkoo fi waan hin beekamne. Fakkeenyaaf artikiliin the fi an oguu maqaa ibsuu deeman maqaa wayii baay'ina ibsaa the waan beekame. En maqaa beekame maqaa wayii kan beekame. En waan takka kan dubbifama qubeen jalqabaa dubbifamaan eegaltu. Maqaa qubeen jalqabaa dubbifamaan eegaltu takka ta'uu kan ibsu. Ammallee aniin kun dhaamsi saallamee tokko maqaa dubbachiiftuudhaan jechi maqaa sanii dubbachiiftuudhaan eegalu an jennee eegalla. Kana ingiliffaa barreessuutti hin jiru. Yoo kan barattoonni warri barnoota ingiliffaa barate artikilii zee jechuudha amma Ar-Rahmaan beekamaa tokko baay'inaan maal kan hin jenne kana keessaa maarree jaanii kan adda baasan sanii. Kanaafuu afaan Oromootti maal akkaan jee ibsuun beeku. Gaafa giraamara seennee horbishee giraamara irratti ibsaa yoon eegalee dhaabuun beeku beete akka maraa taataniin kuni. Kanaafuu ammaaf bakka sanii ilaallee barbaachisaa giraamara gaafa seenne jechuudha. Aliin tun sababni itti dhuftee maal kajoo amma inni barbaanne dhaamsi barbaanne isaan lama walitti osoo hin ta'in
hamzatul wasl waan gubbaa tana fataa goona moo kisraa goona moo dummaa goonaa fi maal hajau hamzatul wasl boodaan laamiin dhufe laam silaa suknaa qabdi jennaan garuu wayiitu asiin jira sadaffaa irratti qubeen shaddaa qabdu jira qubeen shaddaa qabdu tun raada egaa idaa sumaan dubbadhee ammaas niin dubbadha garuu arraniin dubbadha gaafatti aanu isiniin naa deebisa waa'ee shaddaa kana namni haareenii waan jiruuf jecha jeeti ayyee sababni laamtun shaddaa gubbaarra suknaan qabaatiniif sababni laamtun suknaan qabaatiniif bakkasi ilaalaa garuu amma addaan facaaseetiin suknaa tana amman immoo taraatti aantu yeroo hunda yoo aliif hamzatul wasl yookaan hamzaa wal qabsiistuu waan fataa kisraa dummaa fi suknaa hammattee bika takka jirtu tana qabaattee laam itti aantu suknaa gubbaarraan qabaanne qubeen sadaffaa shaddaa qabdi yoo qubeen sadaffaa shaddaan qabaanne wanni tun laam qabe suknaa qabaachuun dirqama tanneen laam kun asitti laamu shamsiyyaa qooda san keessi jira laamul qamariyaa keessatti bakkasii bal'inaa laallaa yoo laamul qamariyaa taate wanti laam tun suknaa qabdii qubeen sadaffaa shaddaa hin qabdu maaliif akka taate bakkasii laallaa ammaaf qalbuma qabaddaa laam tunis gosa lamaa jira tan aliif tanaa jiruuftu gosa lamaa jira gosa lameen bakkasitti adda facaasnee qubee kudha afur shamsiyaa fi qamariyaa jechuun laamu shamsiyaa jechuun laam aduu laamul qamariyaa jechuun ammaas laam ji'a maqaa moggaafameef maaliif akkasii moggaasanii fi bakkasii ilaal ammaaf wani sammuu keessa qabachuu qabdan yoo hamzatul wasl aliif hamzatul wasl qabdu duubaan laam dhuftee achi boodaan qubeen sadaffaarra jirtu shaddaa qabaatte akkanattiin taa'u yeroo dabalta keessatti yoo laam aliif hamzatul wasl qabduu fi laam dhufte suknaa qabdi jenne ammoo suknaa tana gubbaarraa dhabamsiisuuf suknaa laam qabdu tana gubbaarraa dhabamsiisuuf maal godhuu qabna jenne fataa aliif gubbaa fataa keenyatti laam suknaa hin qabne keenya ammoo suknaa qabdi suknaa gubbaarraa qabdi al jennee dubbisnaa akkanattis al jennee dubbisne jenne hayyee ni yaadattan fataa hojii yoo laam fataa duubaan dhufte akkana barreessinaa jenne barreeffama usmaanii keessatti ammoo wanni irraa laalu jiru kitaaba barreeffama usmaanii keessatti kitaaba barreeffama majiidii eega kana barre booda waliin madaalaa deemu wani jala deebtan kitaaba barreeffama usmaanii ka jenneen kitaaba quraanaa barreeffama usmaanii ka jenneen barreeffama kana jechuudha kitaaba barreeffama akka haala kanaan barreeffame jala kanarraa qoochuu jira kitaaba barreeffama haala kanaan barreeffame irraa qoochuu jira kan ka usmaanii ka majiidii ka sarara akkana jidduu qabu kan hedduu namaaf hin dubbifamne ka dur sanii amma kanarra laalu jira ayyee kanaafuu yoo hamzaa wal qabsiistu ta'aliif gubbaarraan jirtu duubaan laam suknaa dhufte isiin tun fataadha jenna yoo fataa goone ammaas yoo hamzatul waslii fata jijjiirre laam suknaan qabdu jenne garuu taasii tun adda waa lama wali qabattee dhufte taasii garuutu waa adda isaan lameen keessaa waan takka qabattee dhufte haduraarraa hamzatul wasl aliif irra jirtu fudhattee dhufte laala halamadaarraa laam suknaa qabdu ta suknaan hin mul'anne fidattee dhufte ni agartaniimi eegaa kana duraan laallee jirra bira kunnaa kanatti as deebina
waa lama qabattee hamzatul wasl alif gubbaarraan jirtu ka duraa kana ka sukunaan laam gubbaarra jirtu fiddee eegas booda ammaas faallaa akka waliin taanetti kan hamzaan fataa taatee laam sukunaa qabdu jenne kana fidde eegasiin akkana barreessine jechuudha. Kamii fi kan barreessina yoo qubeen sadaffaa shaddaa qabaatte akkitti barreessinu qubee takkaffaa kanarraa fi kana waliin barreessina. Kana waliin barreessineeti eegasiin qubeen sadaffaa shaddaa qabdi jechuudha. Qubeen sadaffaa shaddaa qabdi jechuun ifa kuni seera jalqaba tokkoffaati. Ammaaf waan sammuu qabattan maaliif akkana taate hoo? Maaliif laamiin tun shaddaan irraa dhabamte? Maaliif akkana taate isinii hime? Bakka laamu shamsiyyaa fi laamul qamariyyaa laallutti facaasnee takka ilaalla. Kanaafuu ammaaf hooni qabattan sammuu keessatti hamzatul wasl fataa alif gubbaarraa jirtu itti aantee yoo sun laam sukunaa hin qabnee dhufa. Yoo sadaffaan shaddaa qabaatte qubeen sadaffaa yoo shaddaa qabaatte laam sukunaa hin qabdu. Eega sukunaa hin qabaanne maal goona? Irra utaalla sagalee hin qabnu. Akkitti dubbisnu alrahmaanu jennu arrahmaanu jennu arra laam hin dubbifamtu arrahmaanu jennee yaamna. الرحمن الرحيم لقيت جرتني مالين قبوت بريفما قم خني ملتا أمان تانا خانا رجيرا خاص قبا خون وري خاص قبا سين دبري بودا فيديو شير قرأتني ايغا سين فيديو رابر ريفتن أماف خانوما الرجل خان وردوفا جزاكم الله خيرا. هاي فكيني رمضان fakkeenya lamadaa ni mul'ata garuu fakkeenya lamadaa kun aliif hamzatul wasl qabdu hayyee eegasiinoo maatutti aana laamiitutti aane eegasiinoo nuun shaddaa qabduututti aane dhaabaa fataa qabdi dheertuu eegasiin siin kisraatutti aane hogguu dubbisnu alnaasi hin jennu dumma goonaafi hogguu dubbisnu alnaasu hin jennu annaasu laam hin dubbisnu laam ukkaamsinee jirta irra dhabamtee jirti foormii isii taa malee footo lubbuun qabdu lubbuun keessan jirtu qaamuma qofaa jira laam firoonuma jettanii firoon akka lubbuun qabne rabbii muujizaadhaaf Ijibti keessatti namni turistii meeqaa dhaqee ilaalu jira nama amata meeqaa dura du'ee lubbuun qabne egaa maqaan firoona malee meeytaadha. Kanaafuu maqaan laam hin jirtu as keessa annaas hin jennu annaasu maaliif wanti tun fataa ta'uun sii beekamaadha. Duraan laallee jirra. Laam duraan dhufte hamzatul wasiliin tun laam duraan yoo dhufte maal taati jenne sukunaa taati jenne. Kanaafuu fataa taati jenne. Fataa waan taatuuf jecha hogguu dubbisnu maal jennee dubbisna annaasu
innaa sun jennu unnaa sun jennu akkitti dubbisnu fataa goonee dubbisna annaasu akkana dubbisna. Barreeffamni ni barreesse kun isinii galee jeetii yaada. Mee namni galeef namni eegaan waan kan ibsuu eegaleerraa hordofaa jiru kan hin galiniif ha galeef galtan namni amma seentan isiniin gallee hamma seeneef viidiyoo irra deebitanii ilaaltan. Ammaaf warri jalqabarraa na hordofuu jirtan yoo isinii galee naa barreessaa isinii galee. Maashaallah ayyee murayyaan ati tokkoffaa dhuftee jirre tanaaf sii galee unoos baale ayyee maashaallah. Qabxii itti aanu kanuma kanaa hojii wal qabate ilaalla. Kanuma kanaa hojii wal qabate ilaalla. Ammallee hamzatul wasilii fi laam irra jirra. Hafataa ayyee yeroo hunda seera kanaan deemna. Hamzatul wasl yoof aliif gubbaarraan jiraattee laamitti aantee jiraatte yeroo hunda feetu suqnaa mul'attu qabdi feetu suqnaa mul'anne qabdi fataa taati isiitun irraan deebe qabxii tanaa fi tana walitti madaala. Hamzatul wasl tan aliif gubbaa jirtu yoo qubee laam duraan jiraatte feetu laam suqnaa qabaatte kanatti feetu laam suqnaa hin qabaanne yoo duraan dhufte hamzatul wasl tana hamzaa wal qabsiistu tana fataa goona ni dhaamsina tana. Fataa eega goone tun hin jirtu jechuudha. Hogguu dubbisnu tanaan al jennaan akkanatti al ammoo kan hogguu dubbisnu yoo shaddaan boodaan dhufte maal jenne laam hin dubbisnu jenne ammoo shaddaa tana fuuneeti laam mataa sirra keenya akkam goonee dubbisname ni ilaalla kanaas. Qabxii tanaas ni ilaalla. Kan inni naqa haquuf hin deema. Hammaa kana qabattan jeetii yaadaa ni naqa. Qabxii lama laaluu qabna beektee shanaffaa seenuu qabna yoo xiqqaate. Booroon qaama harkara bitadhu booroo harkara bitadheeti kana qala gaazaanni quutaa bara. Isaati yaalaan ta'e bareessu jira. Ayyee qabxii shanaffaa afrafuma kana jalatti yoo ammallee yoo laam mataansi shaddaa qabaatte hamzatul wasl laam haya akkana barreeffamtee dhufti faa kitaaba keessatti akkana barreeffamtee dhufti. Tu shaddaa qabdi reefu tana shaddaa tagamanaa tanaa qaba jenne yoo shaddaa tagamanaa qabaatte laamtuun hin dubbifamtu tun fataa ta'a jenne ammallee fatuma taati. Ammallee hamzatul wasil tun fataa jennee dubbisna garuu shaddaan duraan qubee sadaffaarra dhuftee laam akkan dubbisne nu goote amma olu taaltee duraan gargadii jirteemi olu taaltee laam umarraa dhuftee mee isinii namaati jettee laam beeytaa duraan achi gadii qabdiimi laam duraan if jalaa qabdii bar annaasu maal gidee jenne eessaa qabdi if jalaa qabdi amma immoo akkam goote aboo jedhe kun na tuffateeti hay na dubbisaa jeetumaan isaan kadhachaa oolaa maqaan yaamaa jeetumaan isaan kadhachaa oolaa jetteetuma qubee shaddaa fataa qabdu as jala jirtu fuutee ifirra keeyse dubbiin deemtii bar annaasu jennaan annaasu maal jenneetu dubbisnaan aartee jirti beetaa reefu ijaanuu qabachuu jirti yer ashaa xireenyaadha fataa watan nuun shaddaa gubbaarra jirtu fuutee maal goote fataa fi shaddaa fuuteeti ifirra keeyse na dubbisaa jechuun deemti ni dubbisna moo hin dubbisnu ni ilaalla attaalaa hitan hay mala dubbaastii bar
eegaa laalaa qajeellotti mala nu baasuuf shaddaa fuutee ofirra keessa. Amma qubee dhumaarraa rakkoon dhimmi keenya uumaa nuti amma isaan lameen kanarratti allaziina fataa qabdii hamzatul wasil alii gubbaa teessu laam shaddaa qabdu fataa wajjiin zaal kisraa yaa suknaa fi nuun fataa allaziina allatii intala yennaan allazii ayyee akkana dhufti. Maaliifi laamtuun dubbifamte laam shaddaa qabdu maaliif dubbifamte jabaattee dubbisne inumaa allaziina jennee dubbisne suknaan qabdu kaamee suknaan eessa jirti barnoota keenya qeedaa yaadadhaa barnoota keenya qeedaa yaadadhaa ittakhazuu gizee jenne maal goonee ta'e daba baasa yaadadhaa ayyee fataadha sababni fataatti ta'eef laam maaltu jira laam suknaa qabdu jira akkamitti laam suknaa qabdu jirti mee naa himaa allaziinaa kana laam suknaa qabdu jirtiin jee hay hamzatul wasl qubeen itti aantu suknaa qabaachuu qabdii jenne seera. Qubeen lammaffaarra jirtu qubeen hamzatul wasilit aliif gubbaarra jirtu hamzatul wasil aliif gubbaarra jirtutti aantu dirqama suknaa qabaachuu qabdi jenne. Ayyee kareebu saniis arrahamaan hojannu saniis suknaan qabu suknaan qabdu jenne suknumaa qabdu jenne laamsan irratti san ni ilaallaa amma kana mee akkamitti addaanaa baasan. Shaddaa gubbaa qabdii barlaam gubbaarraa suknaan meessa jirtiin jee shaddaani qabdii bar ni agarra waalaikum salaam dhiyaadhaa maaliifi hamzatul wasil aliifitti aantee jirtu san suknaa jiraan jee suknaan eessa jirti oo maashaallah maashaallah warri yaa gubbaa walitti naan tuqa yaa gubbaa suknaa jira yaan aliifa sanatti naan tuqa meeqaffaa jirti takka lama sadii afurra jirti afuraffaarra jirti yaan suknaan qubee afuraffaarra jirti nuti qubee lammaffaarra jirtu suknaa qabaachuu qabdi jenne fataa godhuudhaaf laam suknaa qabdu jira jenne ayyee maashaallah eewwaa ayyee warri gaafa jalqaba darsii tana hordofaa turtan deebisu jirtan maashaallah edaa subbadhee warri edaa qalbiin naa hordoftan dabtarra barreeffatanii qo'attan irra axannaatan ni deebisan jeeti yaada. Ayyee qubee tana firifiritti adda baasa adda fotteessina firifiritti adda fotteessina ogguu gargar fotteessine aliif hamzaa wasil qabdu jira aliif hamzatul wasl qabdu jira laam shaddaa fi fataa irraa dhiisnee qubeetti adda baasuu deemu laam abba lamaa jira laam lama qabna eegasiin zaal qabna eegasiin yaa qabna eegasiin nuun qabna ayyee nuun fata qabdi yaan sukna qabdi zaal kisra qabdi dubbiin biqiltanii jirti ni mul'ataami maashaallah qubeen shaddaa qabdu yeroo hunda maaliif shaddaa taate hogguu jennu qubee lama ta'u wal fakkaattu walii aanee dhufe kanaafuu
qubeen shaddaan gubbaa jirtu bakka lamatti edda fotteessineeti ta duraa sukunaa gubbaa keenye ta booda maal goona? Fataa yoo qabaatte fataa irra keenya ta lammaffaa irratti yoo kisraa qabaatte kisraa irra keenya yoo dummaa qabaatte dummaa irra keenya. Kanaafuu qubee adda baasne tana laam lama nuu taate shaddaa jechuun mee shaddaa tana laala maal fakkaatti? Dhaamsa dabarsuu jirti shaddaan tu yaa boleeyyan laalamee qacallotti. Shaddaan tu maal fakkaatti? W yookaan O waa afaan Oromoon fakkaatu? Waa afaan Oromoon fakkaatu? Yookaan O U lama lakkuu jechuudha. U lama lakkuu. U lama U takka tanaa fi tana. U lameen kana lakkuu jechuun wal fakkaatti jechuudha. Dhaamsi shaddaan dabarsitu yeroo hundaa'u qubeen tun qubeeniin an gubbaarra taa'u lakkuudha. Tanaafuu bakka lamatti adda qooduu ni dandeessanii jechuudha. U lama double U jaaniin ingiliffatti. Qubee afaan Oromoo waa tajannuun hiikka agguu dubbasan ingiliffatti warri qubee kana dura baase. W jechuudha. W oguu jennuun W U1 and U2. W jechuudha. U plus U jechuudha. U plus U. Kanaafuu oguu isaan lameen kana waliin maxxansine barreeffama keessatti maal ta'a? Akkana ta'a. Kanaafuu shaddaa jechuun dhaamsiisiin dabarsitu. Qubeeniin an gubbaa jiru tun lakkuudhaati wal fakkaatti adda fotteessadhuu jechuudha dabarsiti. Sababa kanaaf wanni goonu qubeen shaddaan gubbaa jirtu yeroo hunda ni jabaatti. Qubee afaan Oromoo qubee dubbifamaan lama kan wal fakkaatu hogguu walitti dhufe maal jennee dubbisna ni jabeessina. Yoo qubeen dubbifamaan tokko kophaa jiraate ni laaffisna. Kanaafuu akka qubee afaan Oromootti dubbifamaan lama kan Arabaa walitti dhufu waan hin taane jecha tokko keessa neeneeti shaddaa gubbaa keenya. Kanaafuu qubee wal fakkaattu lakkuutu wal keessa seenee jiraati. Tana ni jabaadha jechuudha dhaamsa dabarsi shaddaan. Sababa kanaaf qubeen duraa sukunaa qabdi. Qubeen lammaffaa maaltu shaddaa gubbaa jira? Fataa jira. Hogguu dubbisnu maal jennaan? Hogguu jara lameen kana walitti dubbisnu alii fi laam hogguu walitti dubbisnu al jennaan himi al laziina akka afaan Oromoo deebisname isaanuma sadeen kana taakka lama sadeen kana al hajannuun kana afaan Oromootti a takkaa fi laa takka barreessina. Laam kun mataa isiitti dubbifamaadha maal jennaan? Laa jennaan. Fataan dubbachiiftuu Arabaa gabaabduu takka kun fataa wajjin. Kanaafuu a takka boodaan goona. Hogguu isaan sadeen kana walitti dubbisne taakka lama sadeen kana walitti dubbisne Allah jenna. Allah ifa. Allah ziina. Hogguu walitti dubbisne allaziina kana jechuu fi kana jechuun tokko. Kanaafuu qubeen Arabaa ta lammaffaarra jirtu yoo sukunaa qabaanne hamzatul wasiliin faayidaan qabdu. Hin dhuftuusi dhufuun qabdu. Ammoo akka sagalee hannuu fi hannuu dhaba isiitti guulaalle yoo laam shaddaa qabdu hamzatul wasilitti aantee dhufte dirqamaa qubeen shaddaa qabdu ta lammaffaarra jirtu san sukunaa qabdi jechuu dhibbarraa dhibbatti beekuu qabna, hubachuu qabna. Ayyee kanaaf akkana yoo jenne reefuun tana tan laam itti hin dubbisiisan itti deebina. Kun isinii galee jira garuu yoo kun isinii galee hareebuuttiin booda isin deebisa. Yoo isinii galee jiraate mee yoo isinii galee ani reefuun tana laam hin dubbifamne saniin itti deebi'ee isiniif ibsa.
isinii galee hammaa kun sababa laam shaddaatii fi kana maashaallah isinii galee hayyee haree buusaniin sukunaa laam san maaliif hin dubbisin sababni ittiin dubbisin irra utaalleef foormii goonee bira kunneef ilaala annaasu jecha gabaabaa fudhanna annaasu jenne ilaala annaasu qubee mee qabna takka lama sadii afuriitu argama qubee afuriitu argama hayyee qubee afuriitu nu argama akka seera ammaan tana isinii barreesse kanatti asii qubee meeqa agarra takka lama sadii afur shaniimi kanattoo takka lama sadii afur shan ja'a as keessaa qubee meeqarra takka lama sadii afur garra garuu qubee shanii jira qubeen shanaffaa tan hin mul'anne ta dhokottee jirtu tami qubeen shanaffaa afur garra takka dubbifamaadha malee dubbachiiftuu miti takka aliif laam nuun kuni dhaabaadhaa dubbachiiftuu waan ta'ee jecha lakkooytan aliif sukunaa qabdu waan ta'e jecha kanaafuu siinii jira waan gubbaarra jiru kana dubbachiiftuu fi walqabsiistuu fi maaree kana irra kutaa takka lama sadii nuuni wajji afuri jira ammoo qubeen shanii jira maashaallah no laam sukunaa qabdu hin jirtu reefu laallee bar sukunaan qabdu jenne tuni laam tuni sukunaan qabdu irra utaallaa jenne sababatti maashaallah warri ammaan tana kana inni hordoftan warri kana gun dubbadhu qalbii inni hordoftan kanatti laaftu deebisan jeeti yaada deebisu jirtanis maashaallah jazakumullahu khairal jazaa lakki la qubeen as keessatti maashaallah nuun lamaatu jira kana keessa laam lama ka jiru kana keessa nuun lamaa jira sababni maaliif nuun lama taate maashaallah likki deebisu jirtan nuun lamaa jira maashaallah sirri deebisu jira sababa maaliif dafaagaa kan amma himetti maashaallah hawwiin koo bilisummaa hayyee maashaallah akkana laal ilmaan kiyyanaa jabaattan sababa shaddaa qabduufi sirri deebisu jirtan maashaallah bakka dhugaani qoochu jirtan hamiilee addaanaaf iddan bakka mirqaaneetii halkan guutuu isin qaraayisaa bulaa yoo daddabuu baattan nuun lamaa jira sababa shaddaa qabduufi hayyee mee alaalloomma nuun lamaa jira sababa shaddaa qabduuf hayyee duuba shaddaa waan qabduuf nuun lama gooneeti laamoo maaliif dhokochuun barbaachisee tunis gaaffii takka sababa itti dhokatteef laallamma wajjin sababa itti dhokatteef laalla hayyee sababa itti dhokatteef laalla adda baasna hamzaa aliif hamzaatul wasl laam nuun siin hayyee sukunaa fataa dumma laam asitti wanni dhufteef foormiif dhufte dhaamsa dabarsuu dhufte
laam asitti dhaamsa dabarsuu dhufte artikil waan jenne san jalqaba maqaa ibsuudhaaf dhufte. Naasiin nama akkam kan beekamu moo kan hin beekamne kana ibsuu dhufte. Kanaafuu nuun tun way ajaa'ibaa laam ibsuuf dhufte maqaa ibsuuf dhufte hayyee duuba sukunaan qabdu hamzatul wasil tun fataa ta'uudhaaf qubeen lammaffaa sukunaa ta'uu qabaachuu qabdi jenne. Qubeen lammaffaa sukunaa qabaachuu qabdi jenne. Qubeen sadaffaa qabaachuu baattuu yoo laamee hojii dhufte rakkoon qabu fataa taati. Yoo qubeen lammaffaa kisraa dummaa qabaatte dummaa taati. Yoo qubeen sadaffaa dummaa qabaatte dummaa taati. Yoo laam hin jirre jechuudha. Amma immoo silaa akkana taate silaa nuun sukunaa qabdu duraan dhufte nuun fataa qabdu boodaan dhufte wanti tun kisra jijjiiramti. Innaasu jenne innaasu maaliif laam sukunaa hin jirtu qubeen sadaffaa dummaa miti. Yoo dummaa taate immoo unnaasu jennee dubbisna silaa. Garuu wanni lammaffaarra jirtu kan jenne nuuni hayyee diddee hasilaa innaasu jennu laam lakkii wanni kun maqaa ibsuu deemaati. Ani maqaa jara kanaatiin ibsuudhaaf itti godhame an seenuu qabaa jette dirqii seette xaalqaa akka nama daabboo bitachuuf yookaan makiinaa horuuf deemutti seente dhuftee dirqiidhaan hayyee nuti akkitti dubbisnu humnaan seenteemi akka humnaan seentetti yoo dandeesse waan biraa fuutee karee buusanii gubbaa keessuuti hin dubbisu. Humna siitii seente kaa nuti akkitti beeynu duraan dubbisuudhaaf waan tana jijjiiruudhaaf akkana beeynu. Yoo laam jiraatte fataa jennee hayyee yoo laam hin jiraanneen qubeen lammaffaa sukunaa qabaattee sadaffaan dummaa qabaatte dumma jenna. Yoo sadaffaan dummaan qabaanne yoo lammaffaanis laam sukunaan ta'in qubeen wanti hamzatul wasil tun jalaan dhuftee kisraa taati jenne. Lakkii kisraa mitii tun tiyyaa fataa ta'uu qabdi jetteetti loltee dhufte as seente. Laam walitti araarsina. Qubee laamii fi jara kaanii wal lole. Qubee laamii fi jara kanaa wal lole walitti araarsina. Akkitti walitti araarsina. Fataan ta'uu qabaa jettee lolte laam. Barkoodhaa wallee mancaan dirtee irraa kabalachuu deemti isaa yaa'ii haasuu deemti. Jarri kunis nuti kisraa malee feenuu nuun lameen kun wanni dhufneef ani gargaartuu tanaa ta'eetiin kisraa godhuu deemaa innaa sun godhuu deema jennaan haa atis kisraan godhini atis fataa kan dhabini atis kisraan godhini walitti isin araarsine jennee maal goona. Qubeen lammaffaa haala kamiin dubbisna ammaan tana laam sukunaan qabdu lammaffaa akkamiin fayyadamna. Lammaffaa kana goona. Fataa godhuudhaaf qubeen lammaffaa kana sukunaadhaan dubbisna. Kanaafuu anna jennee dubbisna. Maaliif? Yoo laam goone lammaffaan dirqamaa sukunaa qabaachuu qabdi jenne. Qubeen lammaffaa ta hamzatul wasil aliif irra jirtutti aantee dhuftu lammaffaan dirqamaa sukunaa qabaachuu qabdi dubbifamuuf. Wanni san fataa ta'uu yookaan kisraa ta'uuf takka dummaa ta'uudhaaf qubeen lammaffaa irra jirtu sukunaa qabaachuu qabdi. Garuu yoo akkana dubbisne kisraa taati wanti tun maaliif sababa laam sukunaa itti aantee hin jirreef yookaan ammallee dabalata waan qubeen sadaffaa irra jirtu nuun tun dummaan ta'iniif yoo dummaa taati tun yoo laam sukunaa dhufte fataa dhufti. Yoo laam sukunaati hin jiraannee kunis fataa yookaan kisraa ta'e isiin tun kisraa taati. Ammoo akka kisraas hin jenne yoo kana dubbisne kisraa jennee dubbisna. Isinii galu jira. Laam dhuftee jidduu seentee qubeen dirqamaa wanna kana jijjiiruudhaaf sagalee isiif kennuudhaaf hamzatul wasil kanaaf qubeen lammaffaa sukunaa qabaachuu qabdi jenne. Kanaafuu qubee lammaffaa kam godhanna tana godhanna. Laam foormiif teessi malee foormiif teessi maal godhuu deemti laam tun wanta wasilii tana hamzatul wasilii tana fataa akka goonu dhufte malee
qubee dubbifamuufi miti. Hin dubbifamtu. Wanni asi dhufteef laamtu wanni dhufteef hamzatul wasliin gubbaa jirtu tun fataadha jechuudhaan sa dabarsuu dhufte. Malee kisratti dubbisinaati fata dubbisaa jechuu dhufte malee anana dubbisaa jechuutti hin jirtu. Qubeen laam anana dubbisaa jechuutti hin jirtu. Sababni qubeen laamitti aantuutu sukunaa qaba isii sukunaan qabdu. Waan kana ta'eef jecha hogguu dubbisnu silaa dubbisnu jara sadeen kana ilaalle. Qubeen lammaffaa sukunaa qabdii inna jennee dubbisna silaa. Inna akkana jennee silaa dubbisna isaan sadeen kana yoo jijjiirre. Garuu akka kisraan taane laam dhuftee jidduu seente laamitti qubeen laam yoo hamzatul wasl fataa alifirra jirtu dhuftee aante fataa taati jenne dirqama. Sukunaa yoo qabaadde amma moo sukunaan qabdu waan kana ta'e jecha kisraa tanarraa dhiisneeti fata jijjiirreefi isii tana fata jijjiirreefi laam eega fata jijjiirreef isin dubbisu. Fatatti jijjiirreefi waa lama isin biyya bite booksiin funyaansii wali boqqosu afaansii wali cabsin akkam yaa'ii nu qolachuuf dhufte ammaa sitti. Kanaafuu eega fata jijjiirreef laam hin dubbisu. Akkitii dubbisnu ta sukunaa qabdu tamit dabarra. Isii waan ta'e qubeen sadaffaatu sukunaa qaba. Qubee sukunaa qabduuni tana waliin maxxansina. Wasil jechuun wal qabsiistuu hogguu jennuun hamzatul wasliin tun aliif kanaafi nuun sukunaa kana wal qabsiisu jirtu malee kanaa hojii wal qabsiisu hin jirtu. Fataa hamzatul waslii bakka wal qabsiistuun tun hamza aliif kanaafi nuun sukunaa wal qabsiisu jirti. Sababa kanaafi wal qabsiistu jenneen. Hamzatul wasl wanni tun wasl yookaan wal qabsiistu wanni jenneeniif qubee aliif isiin gubbaa jirtu tanaafi qubee sukunaa qabdu tana wal qabsiisu jirti. Laam wal qabsiisu hin jirtu. Kanaafuu laam dubbisamuu hin qabu. Annaasu jenna malee alli naasu hin jennu. Isin galee? Isin galu jira. Annaasu jenna malee annaasu hin jennu. Mee namni hin galiniif haliin akka maraataan lallabe kana irraa cabsinaar funyaansii walit daayinaa'u waa lama barbaaddiisiin umurayyaan gaafadhu yoo gaaffii qabaatte gaafadhu dafi hayyee umurayyaan gaaffii qabda gaafadhu. Umurayyaan hayyaa gaafadhu waan gaafatu gaafadhu maali gaaffiidha wanummaan na gaafattu gaaffiidha. Maashaallah. Haya gaafa kan maal jeeni beektaa tokko sukunaa biifataa immoo wanni takkallee amma bakka bu'u amma umurayyaan sukunaa biifataa maal bakka bu'aa osoo hin ta'in amma wanni naa qabachuu qabdu san bakka fataa fi sukunaa amma dura dabarsinee jirra. Fataa fi sukunaa wanni bakka bu'u yoo jenne bakka qubee miim saakinaa fi maarree saakinaa fi tanwiina bikkatti ilaallee fi viidiyoo sanarra deebitee ilaaltu umurayyaan ni qabda. Tanwiinaa fi nuun sukunaa qabdu jennee gaafa laalle tanwiinaa fi nuun sukunaa qabdu jennee gaafa waliin madaallee laalle alif fatatayni anii fi alif fataa nuun saakin an jennee hagguu waliif firoomsinu achi deebii ilaali ifa yeroo firraan gubnu umurayyaan dirqamaa waan gizee baddee deemtu yookaan osoo hayyaman fudhanne na dhukkuba jettee xalayaa manaa himaatu osoo sin gaafatin badaa ol taami. Fakkeenyaaf alif fataa nuun saakin anii fi alif fatatayni an jennee fataan tunii fi sukunaan maal bakka buuti hajamu akkam goonee jirra bakka sanii ilaalta si yaadachiisuufi.
namni biraatis kabiqituun hin galiniif bika san akka laaluun barbaade jazaakumullahu khairal jazaa. Ay barri ati yoo si dhukkube xalayaa manaa himaa fiddeenu seenuu qabda. Mee alaqa hay feenaatii fi eenyuun gaafadha alaqaa dhiirarraa nam tokko dhala dubartiirraa nam tokko qabnaami. Isii tana mee naa gaafattanii umurayyaan tana dheengaddaas jilbiiffachiisaa hanqaanan ka'e ja'uuni jilbiiffachiisaa yoo didde kurkummii mataa keessa dhawaa isiniin hin jenne alaqoonni dura boonni daree hay. Gaafa sinin jirtuufi egaa feenaatii bar si itti ustanii bar alaqaan ay ay mee maal eessa si wallaanan hay mee dhiirarraa bar dhiirarraayis bar alaqaa tokko gaafatti shuumnee jirra. Video irra deebii ilaali namni amma si dabre. Umurayyaan ni bochaadha. Ayyee. Abdurrahman Muhammad sigoonee bakka itti gaafatamaa sigoonee ayyee dhiirarraa sigoonee nama didee hunda kurkummiin naa dhahii ati xuncaa ni qabdami xuncaa kee nu garsiisi dafi Abdurrahman Muhammad xuncaa kee nu garsiisi. Bar dubartiin tun xuncaadhaan nu as bokkoo jirti dhiira kana. Wayi jaayibaar. Eega gaafa kan eega nu moote xuncaa nu garsiisu eegalte. Bari numa akka nama booksii beekutti taayisaffaa dhee gaggabseetti. Abdurrahman gooneemi tamaami. Inumaa bar xuncaasi inumaa dabbaa kaasaniisaa. Anu aareetiin xuncaa isaanii baasuuf laal. Haayilaandii fide isaan dabbaa kaasaniimi. Haayilaandii guddaa kanaan kaasu eegalee dhiyoo tana galgala. Maaliif oguu isaan xuncaa akkasii kaasan anis xuncaa hanqana guddaa tokko itti baasiyyee booda taayisan walla isaanii gaafa kaasa kanaatti ji maal jedhee roogate yaa beeksisuu halkana galeen jaawulee akka beeksisuu akkasii deemu beete yoommet naar kenisa ogguun nama tume yoom takkaa naar kenisa boosiyoo barbaade. Bosio barbaade taayisiniin gaggabsaay karaatii ofiitis buusiliiniin ciibsay amma si geessisa. Akkasii deeman beektaa booksii akkasii nu godhisuuf deemanii magan hayyee arraaf bakka dura itti gaafatamaa dhiirarraa tokko filee jirraa. Ayyee gaaffii eenyu qaba? Anaan Ahmad gaaffii maal qabdu gaafadhu? Gaafadhu anaan. Dabiyaa gaafadhu an deemuuf hin deema. Akkana nama qilintoo noo geessuuf fedhaa baran. Abdurrahman naa taate nama dide qilintoo geessiyaa. Harka duduuba hidhii ilaal kurkum kunoo likki jirta Abdurrahman naa taate. Wayi naa taate. Bakka alaqaa durawwaa Abdurrahman Muhammad fillee jira. Nama dide gurra qabdee naaf iddee handarsiirraa foddaan bees osoo ayyama sirraa fudhanne namni tokko gisee karameellaa bitachuu deemu iyyaala galalaaleeti foddaan gatutaalee baabeete oguu fincaanuuf deemanillee hayyama osoo sirraa fudhanne nam tokko gadi hin baasin. Haay
akkana laa taatee seenaatiin dhusaa jettee kadhachaa oltee dadhabde hay osoon barsiisaan jiru wacan barka kilaa kotaa keessa ruqiyaa poolisaati eegi ayyee angoo irraa fuutanii ayyee nagayaan jiraadha inshallah egaa sagantaa boruu irratti har'aaf sagantaan darsii kanaa asitti xumura boruu ammoo wal ilaallu hogguu hamzatul wasiliin dhabamtu sagaleen kannine akkuma laam ammaan tana hamzatul wasilii fi qubee shaddaa jidduu jirtutti hin kanninetti laam kana irra utaalletti hamzatul wasil aliiftun bakka itti sagaleen kannine jira boru sallaallaa eegas booda yoo kana sanboru finne yoo sanboru isinii galee jiraate ammallee hamzatul wasil duraan tanwiinni fatatayni kisratayni dummatayni yoo dhufan hamzatul wasil akkam goona fata goonamo kisra goonamo dumma goonamo irra utaallaa akkam goona ni hacuufinamo akkam goona waan jedhu inshallah boriyoo hamzatul wasilii tana sukuna yookaan bikkatti hin dubbifamne bikkatti dhokattutti laallee eegas booda fatatayni yoo hamzatul wasil duraan jiraate kisratayni yoo jiraate dummatayni yoo jiraate sanii alaas waan biraatis hedduu laallaa hamzatul wasil eega finne irraa baane booda hamzatun qaxaa yookaan hamzaa muramtuu seenna amma hamzaa wal qabsiistuu laal jiru walitti wal qabsiistuu jennee jirra fataa taati takka sukunaa taati takka dummaa takka kisraa taati jennee jirra kana hogguu xumuree booda boruu fi iftaan keessa inni xumurraa eegas booda hamzaa muraa tajenne san huttuu tajenne abba saddeekeenya akkamitti akka dubbisnu maal kajoolaa inshallah ilaan ka sagantaa boruutti walitti deebinutti nagatti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh